Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Daawwattoota keenya jaalatamoo kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii nageenyi keessan badhaadha. Sabbar zeenaa odeeffannoo ajaa'ibaati. Guyyaa har'aa taarikatu dalagame. Dabratsiyoon fa'aa irratti jeneraalota fokkoraa turan qullaa warra fokkoru osoo waan takka harkaan qabne warra lafa dhiitu guyyaa har'aa ijoolleen Tigraay dhalattoonni Tigraay waraana TDF jechuudha warri uf waaman Maqalee guutuu keessa dhukkee kaasaa oolan karaa cufuudhaan sochiin takkan goone gara riipoortii akka nam tokko hin deemne karaa cufanii hiriira geggeessaa oolan. Sababiin isaa gareen Dabratsiyoon fa'aati meeshaalee mallaqa mootummaan federaalaa gubbaa kana itti kennu baajataaf itti kennu dhalattoota Tigraay warroota waraanaaf aarsaa kafalanii lubbuu fi qabsiisanii waggoota dabran lamaan keessa mootummaa wajjin taggalanii uummata Tigraay irratti aarsaa kafalan gareen Dabratsiyoon fa'aati mallaqa isaanii kafaluu dhiiste meeshaa waraanaa Masrii fi Suudaanii Eertiraa irraa bitti jechuudha. Kanarraa kakaate dhalattoonni Tigraay guyyaa har'aa warroonni TDF ufiin jedhu waraanni akkuma isin agartan kanatti Maqalee keessatti mindaan keenya nu haa kafalamu, waliigalteen Piriitooriyaa haa kabajamu, nuti lola hin barbaannu, nagaya feena, mallaqa keenya nu kenna jechuudhaan sochii hunda cici godhanii oolan. Raajiidha. Dabratsiyoon fa'aati akkanuma lafa dhiitti. Waan takka harkaan qabdu. Waan takka waraanni jarri harka jaraa jira seetu guutuun isaatuyyuu harka jaraan jiru argaa jirtan ragaa. Jalqaba irratti odeeffannoon isinii qabnu kana. Itti aansee guyyaan har'aa guyyaa alaabaati. Alaabaan Itoophiyaa haala addaatiin kabajamaa oolee sochiin alaabaa gaggeeffamaa oolee. Gama biraatiin guyyaa kaleessaa isinii qabaafnee ture. Pireezidaantiin Masrii Itoophiyaa irratti dhaadachuu Abdul Fattah ICC gurra isin buufne kaleessa. Har'a ammoo akkuma argaa jirtan kana mootummoonni addunyaa hedduun gara biyya Kaayirootitti imalaa jiranii. Masrii mootummoonni Awurooppaa, mootummoonni biyyoota Arabaa, Awurooppaa, Faransaa, Ameerikaa, Jarman iddoo hundarra garasitti imalaa jiranii walga'iin gaggeeffamuu deemaa achitti waliigaltee waa'ee Hamaasii fi Palastiin jidduutti amma waliigaltee qabatee mootummoonni hedduun biyya Masrii keessatti walga'iin akka gaggeeffamu har'a mootummaan Masrii Abdul Fattah ICC keessummoota hedduu fi mootummoota hedduu simachaa akka jiru akkuma sooshaal miidiyaa irratti beektanii fi akkuma miidiyaalee wal jalaa fuudhanii gabaasaa jiran kanaa jechuudha. Daawwattoota keenya jaalatamoo kabajamoo. Gama biraatiin daawwattoota keenyaa footoo kana argaa jirtan. Footoon kuni footoo faarsee bulaa jechuudhaan guruppii wayii jechuudha. Guruppii wayii footoo kanneen walitti hidhanii miidiyaarra oofaa jiran. Uummanni Oromoo bu'aa isaa faarsa malee bifa namaan faarsu bareedumsa namaan faarsu. Tokkoffarratti warri faarsee bulaa namaan jettan kun isin eenyu? Maqaan keessan eenyu? Maqaa qabdanii isin? Maal jennee isin waamnu isin? Fakkeenyaaf uummata Oromoo bu'aa isaatiif jecha hoggansi isaa faana dhaabbatee footoo ka'een faarsee bulaadha warri jettan kuni isin eenyu? Maqaan keessanoo eenyu? Hojiin keessanoo maali? Oromoodhaan maal hojjattan? Bu'aa maalii saba kanaa buuftan? Sabboonummaa jechuun afaaniin Facebook irra waa barreessuu miti. Sabboonummaa jechuun afaaniin haasa'uu miti. Hojiin keessan maali? Isin eenyu jennee isin waamna. Warri faarsee bulaa jedhee uummata Oromoo qeerroof qarree Oromoo warra jijjiirama kana fiduudhaaf aarsaa kafalee har'allee hoggansa isaa waliin footoo ka'e. Pireezidaantii naannoo Oromiyaa wajjin yoo footoo ka'e ilmaan Oromoo, shamarreen Oromoo, dargaggeessi Oromoo maalumatu akkanatti isin gubee irriba isin dhoorge. Tokko kana. Lammaffarratti uummanni biyya keessa jiru mootummaan biyya bulchaa jiru mootummaa jijjiiramaa akka ta'e fudhatee jira. Tokko kana. Lammaffarratti mootummaan har'a jiru mootummaa naannoo Oromiyaas ta'ee mootummaan federaalaa hawaasa keenya hojiidhaan amansiise malee barreeffama Feesbuukaatii fi faarsee bulaa jedhanii maqaa namaa baasuu ni miti. Hojiidhaan nama amansiisa namni. Hojii namaa laalee namni nama deeggara malee cal jedheetuma namni nama deeggaru. Warra kaleessa deeggarrees hojii isaanii deeggarree malee bifa isaanii yookaan ganda keenya ta'ee fi fira keenya ta'eef hin deeggarre. Hojii namaa deeggaranu. Poolitikaan akkasi. Poolitikaan gandaa fi gosaaf obboleessan jedhu. Waan gaarii yoo arge waanuma gaarii deeggaraa jira. Kanaaf qeerroon Oromoo mootummaa nama jiru kun mootummaa isaa ta'uu uummata Oromootiifis akka bu'aa buuse waan hubateef hoggansa isaa wajjin hundi isaatu itti rarra'ee fataa jedhee dhungatee wajjin footoo ka'e rakkoo qaba. Kanaaf jecha uummanni Oromoo amma dammaqee jira. Faarsee bulaa warri isin jettaniin qeerroo waliigalaa ilmaan Oromoo walitti qabdanii faarsee bulaa jettanii yoo isin waamtan isin galtanii taaggaluu hin dandeessan. Galtanii biyya seentanii qabsoo geggeessuu hin dandeessan. Warra bilisa baasuu barbaadan kophatti bilisa baasuu hin dandeessan. Garuu uummanni Oromoo qabsoo keessanis bilisummaa teessanis hin barbaadu akkuma isin agartan kana warri biyya keessa jiru. Biyyaan baateessee ammoo faarsee bulaa jettee maqaa namaa baasuun sirraan bareedu waan taateef isinirraa fokkataa garuu maqaan keessan eenyu isiniin jennaa jechuudha. Yoo isin sabboontota taatan maal hojjattan sabboonummaadhaaf? Hojii maalii geggeessitan? Facebook irra teennee miidiyaa irraa haasa'uun sabboonummaa yoo ta'e kana nutis kaleessa godhaa turre jechuudha. Duraan taraa turre wanni ammoo bu'aatti abjuu manaaba keessa hin jirru waan ta'eef
odeeffannoo kana waliif sheer godhaa galatoomaa yeroo gaarii qabaadhaa information gaggabaabaa odeeffannoo jiru isin biraan ga'uu itti fufnaa nagaatti.